nageetumawwan, ilmaawwan, intalaawwan, diqqaawwan. Ewa biyya tana nagees waaqa kolbaa tana eebbis biyya tana eebbis rooba dhugune muusifees kolbaataan eebbaa asibbaatan eebbaa nagayaa kabara dhusullee bara waggaa irraallee nagayaan akkana waliin jiru waaqa nu tolchi kabobbee nagaan nu galchi kadorobe nagaan nu galchi kakaraadeebe nagaan galchi barsiisaa keenya mataa qaari qabu arraba midhaas nagaan nu kennu ardaa nagees gadar roobaa gabbin horra bankaakaa akka nagaan nuttanii nagaan gala horaachifama horatee mana. Guddoo galatoomaa abbootiin gadaa waan eebbaa waltajjii keenya akka naannoo saaqxanii fi eebba isaanii haphee godhee nutti maxxansu jenna nunis maal jettu galateeffadha. Guyyaa ayyaanaati. Guyyaan ayyaanaa kolfaa taphaan tola. Waan hedduu nu bashannansiisu sagantaalee babbareedaa ta'an kan yuunivarsiitii kana bakka bu'an kan Oromummaa keenya sirriitti miidhagsan kan Itoophiyaa himan hedduudha kan qabnu. Isin numa waliin turtanii sagantaa kanarraati waa qooddachuudha jechuudha.
sagantaa kana galma yuunivarsiitii